nama addunyaa rabbi jecha dhiisee gara amantaa kanaatti dhufedha. Inni kun waan hedduu barnooticha keessatti illee gahee guddaa qabuuf paaworii baay'eellee waan qabuuf hawaasa biratti illee jaallatamaa waan tureef hooggansa waldaa adda addaarallee waan tureef bakka waldaan hin jirretti waldaa bakka hiyyummaa rakkoo hin jirutti rakkoo sin gargaarra jechuudhaan amantaa fudhachiisaa waan tureef har'a immoo gara amantaa islaamaatti nama waamaa jira. Obboleessa keenya waan gaafii sitti ta'e utuu siin galin islaamnaatti hin dhufin waan islaamnaa irraa qabdu wantoota na gaafatte keessaa waa'ee Muhammad waaqa godhanii gabbaruudha waa'ee qiblaa garagalanii salaachuun maaliif barbaachise qabriin nabiyyi Muhammad qiblaa kaabaa keessa jira yookiin naannoo kaabaa jira isa jedhurraa kiiloo 1,000 fagaata jee waa hunda si ibseetiin jira. Dabalataan immoo yoo gaafii qaba obboleessi kun taarikuun kun kiristaana isa aslii orjinaala ture waan ta'eef raajillee ture waan ta'eef waraqaa ragaa waa hundallee waan qabuuf maal argite gara islaamnaa dhufe isaanii wajjin haasaa inshaallah. Inni kun faarfataa kankiya boruu jedhamaa faarfataa faaruu qaba faaruu isaa feetan sin dhaggeessifnaa faarfataadha Yesuusiin faarfata ture jechuudha rabbi dhiisee akkasii walitti haasaa habibi jirta akkami jira akkam fayyaa naguma jira waan gaafii sitti hunda akkam jirta gara quraana ni gaafadhu gara macaafaa isa gaafadhu na gaafoodha baay'ee bareedaadha bareedina jechuun ati waldaa kam keessa sagalee waldaa kam keessa turte ay waldaa biyyatti waldaa MKC keessan ture amma immoo waldaa si maqaan na waldaa dibata wangeelaa jedhama asii Novar. Bareedaadha haa ta'u fakkeenyaaf tajaajilaa turte hojjechaa turte waan ta'eef yeroo hojjechaa turtetti wanti gaaffisu ta'u wanti macaafarraa na gaafattu yookaan macaafni kun waa'een kana wanti teessee na gaafattu jira. Macaafa sebelah jira macaafa baafattee ilaaluu dandeenya. Macaafarraa moo? Macaafa wangeelee Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irraa isin gaafadha. Eshi si dubbisaa? Na dubbisaa. Baay'ee bareedaadha. Qabsuma kan irratti illee dhohitu. Kan Ingiliffaarraa kan afaan Oromoodhaan sii baasa. Saba Oromoodha waan taaneef nu barbaachisa afaan Oromoo. Akkasidha. Akkasidha. Yesus itti maaf eenyullee olii yoo dalachuudhaa baate mootummaa Waaqayyoo arguu iyyuu hin danda'u jedhe. Yesus dhugumaan isinitti himaa eenyullee olii yoo dalachuu baate mootummaa Waaqayyoo arguu hin danda'u. Kana jechuun inni Yesus dhuunfaa yookaan waan waldaa kiristaanaa wal qabatu otoo hin taane Waaqayyoo wal jiraachuu yoo baate Waaqayyoon hin qabu yoo ta'e jechuusaa. Walii dhalachuu jechuun eenyummaa keessatti deemtee nama Waaqayyoo taatee kan Waaqayyoo ta'uu keessa uumaa kee januu dhalachuu jechaan dhanna kee kana gadhiistee dhala Waaqayyoo fakkeenyaaf kaleessa hin sobdayoo isa kana hundumaa dhiistee uumama haaraa taatee Waaqayyoo nama Rabbi tokkichatti amanu jechaadha. Nagama. Yohaannis boqonnaa 14. Yohaannis boqonnaa. Isa karaatiin dhugaan jireenyaa isa jedhudha.
Mandi Sabi, Oh, ini sung kasti to ko. Formeka. Abdi Nurasao. Hirpano. La Corsa Jata, Natipakata. Indubisa. Ah ya. Nandito si Samali Fini. Yosi ni Abodis. Akasera kutaan sun. Walli sa sin. Yesus deebisee ilaala geeffatu. Yesus deebisee. Boqonnuma kudha afur tokko irraa ka'aati dubbisa. Nama kasti to. Irraa kaaseen Yesus itti fufee bartoota isaatiin eenyudhaan jedhaa bartoota isaatiin garaan keessan hin raafamin Waaqayyootti amanaa anatti amanaa. Maal jechuudha kana jechaan Waaqayyoo abbaa isa ta'e isa na erge akka ta'e isa na geggeessu akka ta'e itti amanaa. Anas immoo ergama Waaqayyoo ta'ee dhufuu koo itti amanaa. Waaqayyoon biraa dhufuu koo itti amanaa jechuudha malee anatti amanaa yookaan ana Waaqayyoon godhadhaa miti. Anatti amanaa yoo jenne immoo imala mataa Waaqayyoottis isattis amanuu ta'a. Kanaaf mata durichi iyyuu kana jedhama. Yesus karaa gara abbaa geessu ta'uu isaa jedhama. Karaa gara abbaa geessu. Akkas waan biraayii Yesuusi gara abbaatti nu kenname abbaa miti. Laasii galee hamma fakkeenyaaf ani mana keessa nan dhufaayiraa karaan harkaa badeera. Gaafa karaan harkaa badu ati immoo abbaan keessi ergaa dhuftee na barbaaddeetu na fuutaa manni keenya kanadhaa. Daandiin keenya kanadhaa manni baabbaa kana jettee na argisiista. Gaafa kana maal naa taate karaa naa taate. Yesus jechaanii karaa gara abbaatti geessu. Abbaa miti bar gara abbaatti geessu. Abbaa eenyu abbaa hunda keenya. Xaa fayyadaman. Akkasi. Faaxumaa Gujaan. Faaxumaa Jaan isaan. Haadha isaan fayyadaman. ifa naan taane maaliifiini Yesuusi Ishi. garaan keessan hin raafaminii Waaqayyootti amanaa anattis amanaadhaadha. Responsives. Waaqayyootti amanaa inni jedhu Waaqayyummaa Waaqayyoo dubbataa jira. Anatti amanaa inni jedhu Waaqayyoon biraa dhufuu koo ergamaa Waaqayyoo ta'uu koo Gabreelii waa'ee koo dubbatee kan ture Maariyaam keessa boqoddee kan immoo dhalootatti himaa jiru ta'uu koo baraa kana itti amanaa hin sodaatinaa ani deemeef hin harcaatanii ani deemeef hin baddanii dubbataa jira. Anatti amanaani ani Waaqa keessanii jechaan jiru. Iddoo natti amanaa jiru kanatti maal mul'isa? Maasaa natti amanaani Waaqayyoon biraan fidee isinitti dubbataa jira. Amanaa kanatti konfidensi qabaadhaa. Deeshaddinaa akkuma Waaqayyoon biraa isin fidee isinitti dubbataa jiru kana amanaa jechuudha. Tole gaafa isatti amanne abbaatti amanuu dhiifna moo abbaatti amannee Yesuusitti amanuu dhiifna? Asitti immoo garaan keessa hin raafaminii Waaqayyoottis amanaa anattis amanaa jedha. Baay'ee bareedaa. Ani deebisa. Deebistaafi. Deebistaafi koo nam fitaanii kana jechuuni ani Waaqayyoodha jechuutu hin taane Waaqayyoo biraa dhufee anatti amanaa. Kana jechuun isa dura dhufanii kan gowwoomsan jiru. Fakkeenyaaf yeroo lallabatan sana namoonni barsiisota sobaa liqan lama qabatanii nuyi Waaqayyoo abbaa biraa dhufne jedhanii dhaloota gaggeessaa turan jiru. Kanaafituu anatti amanaa Waaqayyoo biraa dhufuu kooni isa garaa Maariyaam keessa boqotee isin bira dhufee ta'uu koo amanaa malee ani Waaqayyoodha hin jenne Yesuus. Siigalee? Siigalee? Basi. Ishi. Jira.
Yaadi biraa jira? Hauma kanuma irratti hin gaafii qaba malee gara biraan naqu. Ta'u amma sii galeera ka. Maashaallah. Amma ta'u shaadiyaatti deebina. Kanaan booda kaleessa ajjeesaa turte yoo ta'e kaleessa turte gochaa yoo turte iyyuu har'aan booda cubbuun sun dhiifameera. Har'uma shaadaa qabattee yoo duute ati mootummaa Waaqayyoo keessa jirta jechaadha. Baga gammaddu. Waan gaafitti fittee haftatu taarifu. Waan gaafitti. Kanuma gaafadhu inna Yesuus immoo akkamitti ilaaluu qabnaadha amma yaadni kun fakkeenyaaf Yesuus ergamaa jenna moo maayikii qabaddaa. Ila amma kana siin ibsa daqiiqaa gabaabduu gidduutti Yesuusiin nu hin gannu islaamummaan Yesuusiin gana utuu hin taane Yesuusiin kabaja Yesuusiif iddoo kenna. Yesuusii Waaqayyo abbaa biraa akka sagalee Maariyaamiin keessa boqotee kara Jibriiliin yookaan kara Gabrieliin ergamaa Rabbii ta'ee gara biyya lafaa akka dhufu Waaqa dubbate waan ta'eef islaamummaan hin kabajaa itti amanaa. Garuu Yesuus ani Waaqa ofii waan hin jenneef ani Waaqayyoodha Waaqa waan hundumaa gochuu danda'u hanatu isin akkas godha hanatu mootummaa isinii kenna hanatu kana isinii kenna waan hin jenneef Yesuus islaamummaan itti amanaa ergamaa Rabbii qabadhu maayikii ergamaa Rabbii ta'uu isaa itti amanaa innis immoo maa jedhee ani ergamee tan dhufe gara biyya lafaa jedhe. Maal ta'e tan nufi ergamee tan nufi maal gochuuf karaa isinii qajeelchuuf Yohaannis immoo yeroo cuuphaa cuuphu maa jedhe ilaa isa Waaqa biraa dhufe sana isa ergamee dhufe sana isa Waaqayyoo erge sana jedhe malee ilaa Waaqayyootu dhufe hin jenne. Waaqayyo tokko kan waaqessanis tokkoon yookaan dhugaadhaan malee wanti biraa hin jiru siin jechuu barbaadeen obboleessa koo inni yommuu maal jedhe isinii gooftaa ittanii na waamtu ani garuu isin hin beeku jedhe maqaa kootiin irraa ajju ani isin hin beeku maqaa kootiin hin dubbattu ani isin hin beeku sababiin isaa maaliif fuula abbaa duratti ani immoo isin hin ganaa yaaddeetta. Kanaafiyyuu islaamummaa biratti jaallatamaadha deebi'ee dhufa jedhamee kan eegamuudha garbicha Waaqayyoo isa dhaloota baay'eetti dubbii Waaqaa dubbataa turedha waan ta'eef hin kabajamaa hin jaallatamaa islaamummaa Yesuusin baay'ee kabaja baay'ee jaallatta baay'inaan immoo kana caalaa gaafa barnootatti seentu siifan ibsaanis waan tokko wanti jiru kanadha siin jechuu barbaade. Maayikii banadhu Digale? What? Gabaabumatti ijoollee kiristaanaa as jiran hordofaa jirtuu fi obboleessa keenyaaf illee wanni hin dhaamu gaafa islaamummaatti dhuftanii Yesuusitti yoo amanuu dhabdan islaama ta'uu hin dandeessan. Yesuus natti amanaa jedheera miti. Yesuus ergamaa Waaqayyoo akkuma Maatiyos keessatti jedhe Israa'eliif ergame kan Rabbiin isa ergate ta'uu yoo amanuu dhabdan islaama ta'uu hin dandeessan hundi keessanuu. Yesuus itti amanuun islaamummaa keessatti dirqama garuu innis waaqummaa kiyya amanaa iddoon itti jedhan jiru. Arboonni dandeenyu barbaadee afaan isaatiin ani hordoo keessanii absadaa bakka falidaalika gaafa jedhe hunda jechuun ni dandeessa waan namni biraa jedhee